Atoo garam deemuuf? Hojiif hin ba'uuf. Akkuma kan keessan kararraa waa buttee fi godhaaf akkan taate. Laal kana masluufa. Ati os dhaggeeffatanii iddoo haasofita. Miina laali. Anaatu muuxannoo waggaa shanii qabaatee daandii irra dhaabbatee waa butee fiigaa. Kan kabajaa kiyyaan gonkuman godhu. Mee irra deebi. Hanni kabajaadha kan jedhe eenyu? Ogummaa namaa xureessuudhaaf yaaluu yakka. Kana booda yeroo waa'ee kiyyaatii fi waa'ee ogummaa kiyyaa haasoftu kabajaadhaan nu waama. Akkam akkam? Mee maal jette yaa kabajamoo aticha keessa? Dirqama ati leenjisuudhaaf Jose Mourinho yookaan Pepe Guardiola yaamuun qaba jechuudha. Kabajamoo aticha keenya osoo hin taane kabajamoo kaabineticha keenya jeenee waamii. Ammaas kaabinee taate? Ta'uuf egaa kaabinee ta'uuf maaltu naan qaba? Dhagee obboleessa kiyya. Kaabinee ta'uun akka kararra dhaabbatanii waa nama harkaa butanii ce'uusan salphaadha. Kaabinee ta'uudhaaf waan baay'ee si barbaachisa. Maaltu na barbaachisa? Gaaffii bareedaadha. Tokko barnoota. Inni lammaffaan ammoo muuxannoo hojii qabaachuu. Sadaffaan quuqama lammii qabaachuu. Afraffaan nigaa. Wanti ati haasawaa jirtu kun hundinuu dura. Akkam jechuudha? Yeroo kanatti kaabinee ta'uudhaaf kan si barbaachisu beekumsa osoo hin taane beekamtii, muuxannoo hojii osoo hin taane muuxannoo arrabaa, quuqama lammii qabaachuu osoo hin taane akkaawuntii feesbuukaa hordoftoota baay'ee qabu qabaachuu kan si barbaachisa. Kaabinee. Naaf hin galle. Wanti haasawaa jirtu garuu dura siif galee? Sirri naaf gale. Osoo siif galee kan hunda laaqatta. Jarri ati amma akkana jechaanii jirtu kun bar ummataaf waadaa seenaniiti teessoo sanirra kan ta'an. Waadaa seenan sana mootu galmaan ga'uudhaaf halkanii fi guyyaa akka hojjechaa jiran TV gubbaa daawwachuu ni dandeessu. TV irratti yeroo daawwattu akkasuma waadaas kan galan TV irratti waan ta'eef waadaa isaaniitis kan galmaan ga'an TV irratti malee lafa irratti harkaa jirraan. Naaf hin galle. Akkasuma nama hundaaf hin galle. Ati garuu sirriitti kana dhaggeeffattu yoo ta'e siif hin galcha. Sirri na dhaggeeffadhu. Yeroo kanatti hojjettoota mootummaa kam waajjira dheexee sirnaan argata. Dhugaan siin jaa yeroo kanatti hojjetaa mootummaa waajjira dheexee waajjiratti isaan barbaadurra feesbuukii gubbaa yookaan sooshaal miidiyaa gubbaatti baatee isaan barbaaddee argata. Nigaa. Yeroo hojjettoota hunda akkanatti arrabsitu obsaan dhaabbadheetti si dhaggeeffadhu hin qabu. Ana akkas jechuu kiyyaa miti. Dhugaan siin jaa hojjettootuma mootummaa kana keessa warreen ogummaa barataniin hawaasa rakkatee isaan barsiisan